Demte qabrii keessatti mee warri namni jalaa boqotee jiru namni wallaahi biyya keessa kaayessi bilbila jira ajaa'iba qaba Oromoo. Gubaan kun nama ba'a guyyaa takka keessaa takka nu baasuu dadhabne waaqayyo. Abdiin Oromoo iyyisiisee too feemasii ta'uudhaaf ilaata mucayyoo dhossanii. Inti haadha abbaa maaliif boochisu akkamitti dhugaa rabbii akkamitti ollaanii daqiiqaa tokko ofirraa gadi hin bu'amu akkamitti kaawwama kun kalee immoo sabboon amma nasiifan naqee ganaa koomentii dubbisaa akkatti garaa kiyya na gofe koomentii dubbisaa feesbuukitti eenyudha jedhala akkatti muudii namarratti qabatan dhugaa rabbii uummata abaarramaa uummata laftiif dirreen abaartee lafa isaan keessa rabbi uummata haqa namaan baasne an akka uummata Oromoo cakka'an hin jiru dhugaa rabbii akka walii dhoksan maal argatu gumaa namaa hobaasan maal duute sababa kan kana duuteedhani yoo boqonnaa nuu kennan maal rakkoo qaba namni qabrii keessatti immoo fayyadamu qaba kan afaanuma dhumne mee faradaa yaa uummata kompiiliin godhaa warras keessa jirtan maaliif raftu eenyu hedduu Sabiaan ilma waaqate mee warri micayyoon kuni duute dhibbarraa dhibba jetta mee asalatti nuu barreessaa warri immoo lakkin duune biraankii hojjetu du'uun ishiin of shakkiidha jettanii barreessaa ollaanii fayyadamti waan ta'eef anaaf shakkii naa ta'e betta du'uun ishee yaa uummata Oromoo anaaf shakkii naa ta'e mee barreessaa asalatti buqqisa mumoo jedhani bar ayyee duuni dhugaa rabbi duuni ishee shakkii nu ta'ee jira kan akkasuma ollaanii taa'ee akkamitti guddaa jedhee irra ta'a. Ijoollee ana kenna dhibee shakkii ta'etti uummatumti biyya isaanii maaliif awwaala san buqqisanii ilaalanii itti gadi deebisanii awwaala isaatiin barbaachisu irra deebisanii hambira. Maaf uummata burjaajeessan. Hinbinnaafi. Saaxinii san hinbinnaafi. Hinbinna dhugaa rabbii oduu kuma dhibbaa ta'u hinbinna rakkoon qabu garuu laallamuun himmaa dirqama. Silaa kana dura ture amma garuu bubbulees waan ta'eef yoom ilaalama jechuun. Kennaa jaltuu tana galche. Mee uummata kompiiliin godhamee hojii afaan bichaa taane hojii hojjedhaa siraatiidhaan koottatii warri garee keessatti dabalamta warri nu bukkee dhaabbadhaa oduu bichaa koomentii bichaan ta'inati mee jabaadhati hojjedhaa. Tadi betul sekali citi. Mau ditarik warna senar ke jeru jera jauh warna sekeser. Koto organ jerap. Kopilinki wala kopilinki. Boleh sama fakkaatu nagarree kan hoolota digdamii meeqaa ta'e dhasoo. Yeenyoo inni obboleecha isaati miti qabamee jira. Yaa rabbi. Kanumaan irreen argitanii dhugaan bakka itti faalamaa jirtu ilaalaa afaffaa walirra buusee wayyo haa dhiigame jiru kanaanuma iyyeere waaqatti. Hoolota meeqaa ta'e jenne nageenya viidiyoo qotiyoota sadii fi hoolota 13 adeeme. Galaana sunuu fide. Ijoollee sadii meeqa? Qotiyoota 30,000 meeqatti gurgurere. Yaa rabbi salphina namaa baasu. Sirriitti akkanaa sun guddistuu ati maal taatee intalo saarii isaaf fakkaatu anuma malee Saree suuraan mul'atu hin boonta magana gaadhatte mul'atu ka suuraan irraa kutee miila irraa kutee morma bichaas baase irraa mure. Kinoo akka dhalee Kookitii biyyeerii godhaa kookitaa fiddee dhuftu suuraa abbaa. Kina kanatu jira kaadamuu anaadhaa kun viidiyoo dhanatti fakkaate godhan barbaada. Mul'atu akkanatti. Baay'ee mul'atu. Ilmoo waaqatte bira.
Koppilinki godha ijoollee koppilinki gootisiisa qaba. Galchi kaa kennaa jaltuu tana gadoo irratti na galchi jette kennaa jaltuu biyya gootaan jettu biyya gootaa kaa kennaa jaltuu garee keessatti. Odu. Okay, godhan Biyya gootaatti na gubdimmoo ishee. Kamaan Galee qoshina qalaa galee kootu galee. miila irraa kutadhe. Ayoye. Akkamitti dhugaa mijaayoo kanaa biraan dhaabbanne maal jechuudha? Akkanumaan garee kee keessa dhufee taaptaabiin kuma na dhukkubsaa gaafa na hin du'e tokkotti na tuffattee na laaltaati. Dhugaa rabbi ani hin dhagaye beektaa nu waa tokko harkaan nu qaba. Gurraacha tuyii adii itti garboonfata waan ta'eef sun inshaallah haadha xumura argata. Isinis mana kireeffatteetti sana booddee mana kosii affeera. Kun immoo dhugaa rabbi kana biraan deemnu kanas. Maaliidhaaf dhuftanii garee keessatti maaliidhaaf mana keessatti fuutee naasofne qoy boroodoo ati duutee sagalee siitaa oti rakkattee sagalee nagachiisa akkana sisseene garuu baay'ee sun taasisabee hunda keessatti. La dhugaa rabbi wallaahi irraa dubbanne yoo ma dhugaa dubbanne mana meeqatti beekta sababa kana ijoollee meeqaan nu wadhabne waa biraa bakka kana beekta hedduu kan inshaallah. Amma immoo dhugaa rabbi dubbachuu fi waan kanarraan buunu gadi. Hamma soomoo dhugaa jaalalaaf ammaa numa fixannaa zim jedhe kanuma fixannaa. Yoona ni ji'a tokko guutuu ajandaa isaan hin godhanne numan du'e jecha isaan jedhan kana uumuun dagaddu'an. Gaafa du'e malee. Mayyaa yoo duute gadi galabbatanii waan isaan haasan. Markana yaaki rakkoon jiru kana bar yaaki. Ganduma dha'uu barbaada yaaki. Deemu dhayyee duute mallee hin gaddame kaleessamee duute. Bar namni dhugaa rabbi kiyyaa maqootiyoo kana yoo barbaade obboleetti nu dubbatte miidiyaalee dubbatte namni kan keenya yeroo dhugaa baasumaa hudduu quba kaatee fuunfataa deema yaaki. Biyya alta tokko barmataan yoo ta'e yeroo dhugaa baasan namni dhugaan baasu yeroo sobaa mana sobaatti wal geessi yaaki. Dalagaa namni abbii haati dhiyaatanu dhugaa rabbi cubbuu mucatti kana isin baasi yaaki. Warri dhugaa kana awwaaltan yaaki. Yoo shamaytaa cinaacha kiraa ilmoon hin biqilin yaaki. Garaan gubdee garaan kee gubutu bismillaahi. Maal biyya ol gallee qabaa dhugaa rabbi mana waan irraa dubbachuu wallaalee miti bar. Isin dhiira yaaki rabbi ilmoo dhiyaa istiin kenni yaaki shamayeen argateeti. Maal dhugaa baamne naan suuraa mucayyee hin gadda duute. Ammallee haatiin gaggeeffanne gaddeebitee adeemsi bar shaarmu xooyi takka dhugaa rabbiiti kokkee keessaa ol nama qabdanii akka ijoolleen miidha keessa galtee gamtaa keessan dhooftu ngoyna yeroo uummanni miidha keessa gale dhugaa rabbiiti mucattiin kun immoo duuni seenaa waa baay'ee jette nama waa baay'eetti immoo madaalame jedha dhugaa dubbachuuf eenyu dhugaa jaallata eenyu soba jaallata an dhugaa rabbiitan isin keessaa miti isin dhugaa rabbi dhugaa qabdanii warrallee dhugaa qabata har'as kaleessas namallee hin jira miti biyya kabajaa jechuudha dhugaa dubbachuufi. Takka shamarreen takka akkana goote koomentii jedhan dhugaa rabbi mataa nama garagalcha har'as boris suuraa gaddeebne hamma sooma waggaa dhufutti wallaahi hamma dhugaa mucatti kana baamuti biraan deemnu takkatti ol beenna silaa uummanni keenya hudduu quba kaatee bakka hudduuti bakka kaanii 2-3 taa'eera dubbataa ol dhiira kanan gun dhiira ofiin jetti yaa. Saroonni tun gisee gargaarsaa kimamoota mana madaamii jetti gisee namni duune malabbaashii akka saraa irratti nu laalti ijoollee biyya araba gaarabbii abbaaf obboleessi keessanuu biyya keessaa dhibee addaatiin qabamu hin gargaarin ol gargaarra rakkinni keenya yoo dhumatu ol gargaaraa nama abaaboo siisterii kee waa tokko sittima ijoolleen keessan takkasi dhugaa rabbi aduutu. Wanti si achi dubbattu wanti si achi dubbatu garaagara anna offalchi naa baay'ee argin gasti namaa ho'ifatee taa'u jettee yeroo waan kana kaasu naqachi waan kanatti kaasina rabbiin dhugaa baasu jetti yaa wanti kun immoo dhugaa rabbiin gadhee nama godha isin yookiin nama kudhanii nama 100 sin ijoolleen biyyaanii waraana keessaniyyuu tokko ta'een dhaabanne nummoo warri dhugaa barbaanne si galee amma inshaallah gargaarsiif ta'an jira koomentii anjela buune dhugaa rabbii dhugaa baamna. Annam takka shamarree suudii kana jedhanii kan nama akkanaatiitu wallaahi namni dhugaa mucatti kana awwaaltanii cina ilmoo cinaacha keessa irraan biqilii yaaki dhaabadhaafaa yaaki waan dhalattanii wallaala. Amiin jedha dhugaa rabbi. Bara garaanu gubdee garaan jedhaa gubatu yaaki ijoolleen torbantu qasirraa iyyiriitti gubdee laala. Bara gubaa bara hibiddaa isaanitti haa ta'u halkanii guyyaa isaan haa gubu amiin jedha. Dhugaa rabbi bara dhaabattee haa ta'u. Nagaanaadha isaaniif ittiin galiina. Du'anii hin awwaalamin reeffa isaanii allaattiin goodatti isaanaa nyaattu. Ishiin irree galtee biyya eebbaa ishii dhammaste. Duutee keessa du'aa ishii erganis jiraas erganis saaxinii sunuu maqaa qabaa okkee saaxinii duwwaa erganis
rabbi dhalcha isaanii agarsiisin akka hiyyeessa boochisanitti isaan hagu imimmaan hiyyeessa imimmaan rakkata of jijjiiruu biyyaa baatee kanaan hambisanii kanatti isaan hambisu dhalcha isaanii bitattaan hanga garaa keenya guban isaan hagu maasha lubbuu waan dhalatti fa wallaaltu malee Nyakiyyu arsii maal jettaati waa'ee namticha kanaa maal jetta waan miicatti kanarra waan garaa suguu waan kiyyuu arsii dubbattee dhiisu duratti dubbattee hin jeeqi ani dhuguma gara ani gara amma fakkeenyaaf akka dhugaa rabbi edda gaafa ishiin asumarratti ishii arguutii uma garaan koo na gubata garuu maal akkan godhu hin dhabe isas hin beeku ani dhugaa rabbi ani dhugaa dhafan dhaabadha malee anis boru nama biyya ormaa keessa hin jira waan na qunnamu hin beeku ani dhugaa mucatti maddi moo hin dhaabadhaani nama si sodaadhu ganda sin tuqu ganda namaa sin tuqu dhugaa jirtuuf nan dhaabadha jechuudha isarratti nan dhaabadha dhaggeeffattaa fi namicha sobeetu gandaa jijji namatti isaa waraana isaa taate as keessa taa'uu qabaatu jechuudha ijoolleen tokko ofiin boontuu jireenya tokkoffaa irratti dhaabbachuu qabdan dhaggeeffattaa isinitti hima warra ijoollee arsii gaafii akkanaan gaafatinaan dhaabbateen wajjin haa dhaabbatu haan arrabse haa arrabsu hin arrabsinaan simalsiin deebinaa hojii keessaan qofa hojjadha mucaan amantaa walitti buusuudhaaf kan akka nama 5 ajjeeseen kuma 50 baasaa odoo warra musliimaa biraan hin gahin inni qofti jechuun isaa boroo dhugaan mijayyoo kanaa ba'e amantii arrabsinaan ajjeesee jechuudha kuni keessatti hiikaa baay'ee qabaa of eeggadha kanaaf tokko taadhaa odin arrabsinaa ofiin boontu nama sin arrabsee hin arrabsinaa nu arrabsan obsa dhugaadhaaf deemna waan ta'eef namni immoo dhugaan deemu ibidda keessa iyyuu hin darba arraba namaa dhiisiti kanaa warri nu bukkee dhaabbattan dhaabbadha warri immoo hin dhaabbannu baga duute jettanii achumatti deemaa gadi galabbataa akkuma gadi galabbataa jirtanitti itti fufaa borummoo dhangakii kanaan awwaallamtu qoshashada jechuudha ofi maakii yeroo kan jettee too dhuftee kaleessa as keessatti dubbatte sani saarii asif bidiin kaleessa akkuma mana micayyoon gadi galabbatamtetti deemtee raggataa turte wajjin nama du'a arree gadi galabbatu kaleessa gaggalabbatanii mijatti eenyu gammana eenyuti gaggalabbatan mana suuraa sanitti gadi galabbatan dhugaa jaalalaafaa jedhanii mijoo maakii yeroo kinoo kaleessa hin tuqinaa akka san argite maakii yerootitti jijjiirratte miti mijoo san kaleechi keessa raggataa oolan mijatti maduute tanamoo isaan uummata du'e maal waa'ee isaanii qaxxarree isaan uummata du'e bara warra